Dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwatamuusaa Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Komishinni kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasaasaa lammaffaa roobii har'aa baaseera. Walitti bu'iinsa, tasgabbii dhabiinsaa fi haleellaan gareewwan hidhatanii raawwatamu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessaaf sababoota ijoo ta'uu isaanii fi itti fufee jiras jedheera. Bulchiinsaa fi mootummaa federaalaa hanga tokko keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufiinsa qabu ta'ee osoo jiru kan galmaan ga'uu danda'u adeemsi ifa ta'ee fi hawaasa dhiibbaan irra ga'e keessumattuu dubartoota yoo hirmaachise qofaa jedha gabaasni ba'e kun. Dirqiin dhabamsiisuu, gara jabin gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaa bakkeewwan hidhaa ifatti hin beekamnetti nama hidhuu, hidhaan seeraan alaa fi abbaa fedheyyuu qabanii hidhuu fi mirga namoomaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti ugguruu akkasumas kanneen biroo akka dhaabatuuf komishinichi gaafateera. Gabaasi kun dhimmoota biroo furmaata hatattamaa barbaadan ittiin jedhees akeekeera. Sadarkaa sodaachisaadhaan lubbuu namaa dhabamsiisuu, miidhaa qaamaa fi gidiraa lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaatti mul'ataa jiruuf gidduu seensa qabatamaa fi bu'a qabeessa ta'e gama bulchiisa naannoo fi federaalaan hatattamaan ulfaatina haala jiruun kan wal madaalu qorannoo guutuu fi loogii hin qabnetu barbaachisa jedhee ibseera. Gabaasni ba'e kun akka bara bajataa Itoophiyaatti baatii amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u madaallii waliigalaa haala mirga namoomaa biyyattii kan of keessaa qabu guddina gaarii ijoo argaman yaaddoowwan ijoo jiranii fi rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaataattiin jedhes lafa kaa'ee jira. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namoota nagaa irratti dhukaasa banuun yoo xiqqaate namoota 10 erga ajjeesanii booda haleellaa dabalataa akka mudatu sodaachuudhaan jiraattonni dhibbootaan lakkaa'aman naannoo sana baqachaa akka jiran namoonni ijaan argan VOAf Komishina Mirga Namoomaa kan Itoophiyaatti himanii jiru. Jaalanne. Bulchaan olaanaa godinichaa obbo Lammeessaa Waaqayyaa garuu naannoon kun gara sochii idileetti deebi'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa dhaqqabe kanaafis gareelee finxaaleeyyii ittiin jedhan komatan. Gama biraatiin mootummaan federaalaa aangoo hatattamaa heera mootummaan kenname akka fayyadamuu fi haleellaa naannoo sanatti itti fufee jiru akka xumuratti godhu Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa gaafateera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Poolisoonni Keeniyaa hiriira mormii hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odingaa dilaalli dabaluu mormuu ilaalchisee waaman irratti kanneen hirmaatan gaazii imimmaansu itti biifanii jiran. Tajaajilli oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti Naayiroobii keessaa suuqileen cufamanii nageenya eegsisuun illee cimaa ture. Poolisiin ganda Mattaaree keessaa hiriirtota dhakaa darban irratti akkasumas Mombaasaa keessaa kanneen hiriira ba'an bittinneessuuf gaazii imimmaansutti fayyadamee jira. Itti gaafatamaan poolisii guyyaa kaleessaa hiriirri sun seeraan ala jechuun akeekkachiisaniiru kanneen hiriira sana qindeessan illee aangawoota hin beeksifne jedhanii jiran. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo Sudaan keessatti lolli jeneraalota waraanaa gidduutti geggeeffamaa jiru har'a itti fufee jira. Rooyiters kutaalee magaalaa Kaartum, Omdurmaaniif Baahirii keessatti dhukaasi meeshaa waraanaa dhagahamuusaa gabaasee jira. Guyyoota darban keessa lolli waraana biyyattii fi gareewwan finciltoota humna guddaa qaban SPLM jedhaman gidduutti kutaa Kordofaan Kibbaa fi naannoo Blue Nile kan daangaa Itoophiyaa waliin walitti jirutti gaggeeffamuun qabaafamee jira. Wallabdeen kun kan jalqabe walakkeessa baatee bila keessa yeroo hoogganaan waraanaa Abdul Fattah Al-Burhaanii fi itti aanaan isaanii duraanii Mohammad Hamdaan Dagalo kan humnoota deeggarsa saffisaa ajajan yeroo walitti galagalanitti eegale. Sudaanitti itti gaafatamaan ergama tokkummaa mootummoota Volker Perthes har'a akka jedhanitti gareeleen biyyattii lamaan wal dhabanii jiran yakka wal dhabdee isaanii keessatti raawwatameef itti gaafatamummaan irra jira. Kana malees wal dhabdeen kun gara rakkoo naannootti ce'uu danda'a jedhan. Perthes Biraasels keessatti akka ibsanitti lolli ji'a 3 gara wal dhabdee sabaa, gosaa fi ilaalchaatti jijjiiramuu danda'a. Kunis waraana guutuu biyyattii kaasisuuf baay'ee itti dhiyoodha jedhan. Gama biraatiin Masriin waldhabdee 7-12 Sudaan keessatti dhiiga dhangalaasisaa jiru karaa nagaan xumuruuf mala baasuuf jecha walga'ii biyyootii ollaa Sudaan boor keessummeessuuf jirti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal fuula tiwiitarii ofii irratti akka maxxansanitti pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi jilli isaanii yaa'ii hoogganoota biyyootaa fi mootummoota biyyoota ollaa Sudaan kaboritti waamame irratti hirmaachuuf Kaayiroo galanii jiru. Gama kaaniin mootummaan Sudaan wiixata kaleessaa walgahii biyya walitti bu'iinsaa miidhamtee kana furuudhaaf gaggeeffamu irratti hirmaachuu didan. Sababiin kennites marii kana dura taa'aa taatee ka gaggeessitu Keeniyaan humnootiin mormaniif loogdii ka jedhu ture.
Pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayis walta'iinsa dinagdee Iraan babal'isuuf yeroo barbaadanitti imala biyyoota Afrikaa sadii roobii har'a Keeniyaatti jalqaban. Kunis uggura Yuunaayitid Isteetsi irra keessa bira darbuun kan geggeessani. Qondaaltonni Iraaniif Keeniyaa dameewwan teeknooloojii, odeeffannoo, guddina investimentii, oomisha qurxummii fi oomisha beeladaalee dabalatee yaadannoo waliigaltee 5 mallatteessanii jiru. Keeniyaan alattis imalli Raayis Ugaandaatti itti fufee Zimbaabuweetti akka dhaabbatu saganteeffamee jira. Pireezidaantiin Iraan waggootii 11 oliif Afrikaa innaa daawwatan Raayis ka jalqabaati. Raayis roobii har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin heddumina daldalaa amma jiruu fi waljijjiirraa diinagdee biyyootii gidduu taasifamaa jiruun tokkoon keenyayyuu ittiin quufne jedhaniiru. Imalli Raayis kun isa ji'a darbe biyyootii Laatiin Ameerikaa kan akka Venezuelaa, Kuubaa fi Nikaraaguwaatti gaggeessan sana hordofee dhufe. Hooggantoonni neetoo roobii har'aa pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii waliin magaalaa galma mootummaa Litaaniyaatti walga'aniiru. Walga'icha cufaatti kan geggeeffame yommuu ta'u, irra deddeebiin gaaffii Yuukireen neetootti dabalamuudhaaf dhiyeessiteef deeggarsa isaanii agarsiisanii jiran. Haa ta'u malee kan Zelenskiin barbaadaa turan waadaa ifa ta'e kamiyyuu galuu yookaan murtoo tokkorrayyuu ga'uurraa of qusataniiru. Hoogganaan olaanaan neetoo Jens Stoltenberg dhimma kana ilaalchisuudhaan innaa dubbatan har'a karaa walqixa ta'een walgeenyeerra guyyaa Yuukireen neetootti makamu gara fuula duraatti hin ifoomsinaa jedhanii jiran. Qibxata kaleessaa hoogganoonni barreeffamaan akka beeksanitti afeerraa Yuukireen neetootti akka dabalamtu taasisan hanga haalli mijatutti achi butuuf walii galaniiru. Oduu taanutti dabarraa mormitoonni Israa'el qibxata darbe keeyyata seeraa paarlaamaan fooyyesse mormuudhaan daandii magaalaa Tel Aviivitti ba'anii mormii dhageessisaa oolan. Namoonni kurnootaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin ujummoo bishaanii fayyadamuudhaan qondaaltota fardaan bobbaasuun magaalaa guddoo daldalaa Tel Aviv keessatti hiriirtota bittimsuu isaa ibseera. Kunis baatii amajjii keessa mootummaan muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyaahu kan labseerraa mormii ka'e yoo ta'u, karoorichi saba biyyattii addaan qooduudhaan sochii mormii guddaa biyyattii keessatti argamee hin beekne kaasise. Kunis torbaniin yeroo baay'ee mormitoota kuma kurnaan lakkaa'aman hiriirsuun gaggeeffama. Mormiin guutuu biyyattii keessatti kan ka'e erga paarlaamaan halkan wiixataa hanga kibxataa keewwata seeraa ijoo ta'e kan reasonability clause jedhamuu fi dameen murtii haqaa murtiilee mootummaa mulquu ittiin danda'u haquuf sagalee kenneen ta'uu. Afrikaaf naannoo saahil jiraatan yeroo mara qonnaan bultoota waliin walitti bu'u. Beeladaaleen qonnaa irratti bobba'uudhaan midhaan isaanii nyaatu. Qonnaan bultoonni immoo lafa dheedichaa aadaadhumaan warreen fulaanii itti gargaaraman qotatu. Dhaabbi bu'aaf hin hojjenne kan dubartoota Chaadiif uummata ishee kan Afpaat jedhamu karaa piroojeektii beekumsa dubartoonni waa'ee teessuma lafa naannoo sanaa qabanitti gargaaramuudhaan sana jijjiiruuf yaalaa jira. Marii Afpaatiin hoogganamuun qonnaan bultoonniif horsiisee bultoonni lafa isa kam eenyu gargaaramuu akka danda'u irratti walii galaniiru. Bu'uursituu dhaabbata Afpaat ka ta'an Hinduu Ibraahim kaartaan ba'e sun horsiisee bulaan akka fayyadamu taasise jedhu. To put all the traditional knowledge that they have because there is no science or technology in that communities. It can help to mitigate the conflict between them. Saayinsii fi teeknooloojiin hawaasan keessaa waan hin jirreef beekumsa aadaadhaan qaban hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Wal dhibdeen hedduu isaanii jiru akka salphatullee qarqaaruu danda'a. Sababni isaas yeroo beekumsa isaanii hojiirra oolchan qabeenya jiru yeroo dheeraadhaaf fayyadamuudhaa fi qooddachuu akkaataa itti danda'amutu tooftaa ifa ta'e qopheessuu waan danda'aniif jechuudha. Qooda dubartoonni hawaasa keessatti qabaniif dhimmootii naannoo ilaalchisee qabsaa'uu isheef kan badhaasa sadarkaa addunyaa hedduu badhaafamte Hinduun akka jettutti karoorri ba'e hojiirra oolchuun akka danda'amuuf dubartoonni qooda olaanaa qabu. So women have a very important and rich traditional knowledge. And most of the time we do not consider women. Dubartoonni beekumsa aadaa baay'ee barbaachisaadhaa fi gabbataa ta'e qaban. Yeroo hedduu dubartoonni murtii kennuu keessatti akka gumaachan hin goonu. Sababni isaas hundi keenya hawaasa abbaan manaa murteessu keessa waan jirruufi. Waldhibdeen horsiisee bulaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame hanga tokko tasgabbiin naannoo Afrikaa dhiyaa keessa akka dhabamuuf akkasumas Alqaayidaa fi ISIS waliin hidhata kanneen qaban gareen finxaaleeyyii akka filataman illee sababaa ta'ee jira. Kan Naayijeeriyaa keessa maadheffate dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Fulbee Development and Cultural Organization jedhamurraa qabsaa'ota kan ta'an kan akka Hinduu Ibraahimiif Aminaatu Ardoo Jiboo akka jedhanitti dubartoota humneessuuf hawaasa fulaanii keessatti daran hirmaannaa akka qabaatan gochuun hawaasaaleen finxaaleeyyii cina akka hin hiriirre gumaacha. Kan jecha Fulbee jedhamu jechuun maqaa uummata fulaanii kabiroo fayyadamte Jiboon kana galmaan ga'uuf barumsi baay'ee barbaachisaadha jetti. Not only the literacy that we are doing, but also the skills acquisition. Wanni nuyi gochaa jirru barreessuudhaa fi dubbisuu qofa odoo hin ta'in
dubartoonni fulbee maatiiwwan isaanii qarqaaruu akka danda'aniif muuxannoo haaraa akka argatan gochuu dabalata. Adeemsi jiru kamiin iyyuu haa ta'u akka qabsaa'onni kun amananitti dubartoonni Fulaanii tasgabbii dhabiinsa xiqqeessuu keessatti Calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Pirasii Walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.